Koppisi yeroo dheeraa irratti bitanii nagaafattan keessaa tokko wantoota itti fayyadamtu kana daqiiqaa meeqa ofirra tursuun ofirraa dhiqannoo kan ofirraa miiccachuu dandeenya kan jedhu isa kana isinii deebisuu fi qophii xumura viidiyoo daqiiqaa muraasa isinii qabadhee dhufeetiin jira. Nagaa isinirraan fanne bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Hordoftoota kee qobsaalee kam jirtu nagaa keessaniin baay'ee nagaa kooti. Faamilii korri taatan hundi keessan baga nagaan dhuftanii haaraa taatanii sirrii dhuftan anaa dhufu mana kanoo jaallatan subscribe gochuun miseensa mana kanaa taasisaniin jecha turtii keessan haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin godha. Viidiyoo daqiiqaa muraasa yookaan daqiiqaa 10 caalle keessatti warri gaaffii gaafattanii deebiif na eeggachaa jirtan deebisuun koo waanumaan oolle isin garuu viidiyoo irra jirtanii akka hin darbine yookaan immoo warri itti fayyadamuu barbaadan waan itti fayyadamuu barbaadan sana yeroo itti kennitanii dhaggeeffachuu ilaaluun dirqama keessanii isiniin ja'a. Akkuma asirratti argaa jirtanii gaarra wanti itti fayyadamu isa kan akkaataatti hojiisaa yeroo baay'ee irra deddeebitiin hojjedheen ture. Inni kun guutummaan isaa biyya keenya keessa jira. Wanti nama ajaa'ibu faayidaa hamma kanaa qabate kanaan dura ollaa keenya ture. Ollaamatti maal akka taane waliin beennu turre. Ani biyya keessatti roosmeeriin maalumaaf akka fayyadu argee hin beeku jechuudha. Guutummaa guutuutti roosmeeriin illee faayidaa hedduu of keessaa qaba. Isin akkuma yeroo hundumaa isiniin jedhu searchii gootanii beektota ogeessota qorattoota wanniin akkana gaafachuu jala deemtanii ilaaluu dandeessu. Kanaafuu roosmeeriin keessattuu rifeensa guutuu godhee duuba fulduran fuul godhee biqiltuudhaa fi gahee guddaa kan qabu. Anillee yeroo baay'ee deddeebitiin kan itti fayyadamaa jiru. Baay'ee kan jaalladhu jechuudha. Hojiinsa baay'ee salphaadha. Keessattuu mana keessatti kan itti fayyadamtanidha yoo ta'e qopheessanii baay'ee namatti tola. Itoophiyaa keessallee wantoonni garaagaraa qaalii turan inni kun garuu gatiinsa baay'ee gadi waamala gatiin beeku garuu namatu faayidaa isaan beeku natti fakkaata. Irra caalaa roosmerii kana sigaa maxabashaatti beekama. Yookaan immoo foontu ittiin xabbasamaan alatti waan biraa faayidaa kan of keessaa qabu waan hin beekne natti fakkaata. Kanaafuu gaaffii keessaniifis asumarraan deebii kan ta'u har'a wanti itti fayyadamuuf jiru akkuma asirratti argaa jirtani roosmerii fi oliiv ooyilii yookaan immoo zayituunii walitti makee itti fayyadamuu fi viidiyoon koo baay'ee gabaabaadha. Baay'ee jarjara baay'ee ariifachaan jira. Jinis malee gatiin beektanii. Kun akkuma asirratti argaa jirtanii rifeensi akkuma argaa quxuxuriidha yeroo baay'ee kan hojjedhu furdiseetiin inni kun anaa fi baay'ee kan na fayyadu sa'aatii kollii taayimii kan na qusatu rifeensa koof immoo faayidaa guddaa akkasuma gahee guddaa kan taphachaa jiru isa kanaa jechuudha. Kun waluma argaa jirtanii kana qopheesseen kaa'ee jiraanii viidiyoo citaa cinaarratti argitan TikTok irra baay'ee waan akkasii akkam fayyadamu nan hojjedha. Viidiyoo jira warri faamilii koo gara TikTokiin dhuftan ni beektu. Warri hin beekne immoo kun hundumtuu kanuma kooti jechuudha. Viidiyoon guutuun isaa kan argaa jirtanii yeroo baay'ee irra deddeebitiin kan itti fayyadamu roosmerii fi zayituunii kun akkuma asirratti argaa jirtan baay'ee tokko bareeda. Yaa'u arguun amanuudha. Si waan jettan jedha warri itti fayyadamaa faayidaa isaa beektan beektu warri hin beekne garuu ragaadhaati tu gaaffiin jira. Viidiyoo gadi xumuraatti yoo dhaggeeffattan itti fayyadamtanii booda gaaffii soo gaafattan koomentis yoo kennitan baay'ee bareeda. So guys kun akkuma argaa jirtanii roosmerii fi zayituunii walitti kanan hojjedhee kaawwadhee qaba. Har'a miti kanan hojjedhe viidiyoo kana akkaataa itti qopheessaa jechuudha. Har'a garuu san qopheessee ol kaawwadhe sana itti fayyadamaa jira baay'ee ariifachaa. Kun akkuma argaa jirtan quxuxuriitti jira ture. Haala kanaatiin kan qabaatee roosmerii irraa hojjetame akka kanatti itti dibee masaajii godhe as gubbaarratti gaaffii keessan kan isin deebisu wantoota itti fayyadamtu kana daqiiqaa meeqa irra tursitaa kan jedhu daqiiqaa 30 qofa. Ani kanan ofirra tursu isin garuu akkaataa kondiishinii naannoo keessan jiruuti. Akkaataa haala keessaniiti barbaadan ofirra tursuu ofirra boosuu sa'aatii dheeraallee ofirra tursuu dandeessu. Sababni isaa mana keessatti kan hojjetamu keemikaalota garaagaraa irraa firii waan ta'eef miidhaan geessisu hin jiru faayidaa malee. Kunoo haaluma argaa jirtan kanaan erganii itti dibee masaajii godhee booda feestaalii jala bulchee irra keessatti shaashiidhe daqiiqaa 30-40 tursee as deebi'ee naniika nammiicaa jechuudha. Viidiyoo kana baay'ee shortii godha. Har'a alattan shaaworii galuu kan alattan mataa miiccachuu ni dandeessa. Waan mudate mudannoo biroo biraa isinitti odeessa. Yaa waan akkasii sinuma jira. Alatti na waamani waan ta'e eeginaan jani na waaman jenna shaambuma fudheen manaa bahe waan biraan fuuni. Isa booda ala kanaatiin kaameraa koobanii maskootii irra qochuu godhee miica. Rakkoon hin jiru.
maal gochuu dandeenya maa gochuun hin danda'amu bakka ajajamne ooluun dirqama keenya keessatti warri mana namaa jirru taayimitti fayyadamuun illee dirqama keenya. So guys kun akkuma argaa jirtan ani yeroo baay'ee rifeensa roomii cuffinaan filan ture har'a garuu anaa rifeensa miiccachuuf jedhu alatti na waamanii achi otoon waan isaan eeginaan jiran sana eeguuti achumatti miice jechuudha. Normaalii bishaan ala jira waan ta'eef bakki isaa namni hin jiru normaalii maaf carraa kanatti fayyadamuudhe unnatti bilbilan jennaan bakka shaamboo kolukkisee wulliiq homaa gochuun hin danda'amu. Taayimis gollettee warra adiin እና taayimitti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo achi ol deebi'u immoo hojii biraas waan hin qabu biizii waan hin ta'uuf yeroo itti miicuun qabu. Kana tuna mudatee jechuudha. Yeroo baay'ee yeroo rifeensa miicuun filan ture shitti beetii keessatti har'a garuu sana fuudhee ala boonnaan mijanni shaamboo kobicha lukkisee of jala kaawwa'e uka jala kaawwa'e wulleeq. Isa booda nagaa fakkaa'ee bira darbee iddoo deemanaan jedha sannii bishaan gibbii keessarraa achumarraa girgiddaa jala goraa jedheen dhedheeb homaa gochuun hin danda'amu. Ala kanaan miice akkuma isiniin jedhe jalqabarraa roosmerii fi zayituunii yookaan immoo zayituuniin ta'a warra jettan zayitii kan jaallattan kan rifeensa keessaniif ta'u kan itti fayyadamus ta'e rakkina hin qabu itti fayyadamuu dandeessu. Baay'ee gaariidha keessattuu ijoolleen mana madaamii keessa jirtan carraa zayitii kana argachuu fi carraa bal'aa qabdu. Zor jedhaati waan achi keessa jiru ilaala kun haala kanaan miicee xumuree jira jechuudha dhumarratti. Shaamboo qofaadha wanti na barbaachisu. Firaachaan keessa koo jira garuu sodaan tokko narraan baha kan jedhu takku bilbilan irratti bilbilaa kan jedhu bilbila maskootii irra kaa'eetiin haala kanaanii akkana goonii har'aa isiniin jechuu fi maal eeginaan jedhanii ganna waamu seetan re'ee baadiyyaa irraa fidee jaarsi re'ee qaluuf gibbii keessa gashee re'ee eegii naan jenna. Ookeedhe shaamboo koluqqifa'ii gadi ba'e isa booda olan deebi'ee kunoo manatti deebi'ee haala kanaan jira. Har'aa intinaa godhachuun barbaade shawaarii yookaan xiqqoo ho'isuun barbaade maaliifi nan ariifadha waan ta'eefuu na jalaa goggogee jira deebi'ee goggogee jira kan dura lallaafii lifaatiin gosuun deebi'ee na jalaa goggogee waan jiruufi isa kana immoo hammanas taa'ee maal godhutti sa'aatiin itti godhata baay'ee jarjaraan jira akkuma isiniin jedhe. Isa booddee xiqqoo shawaariitiin ho'iseen deebisee akkuma maliifatamee qututturii hojjetachuu barbaade. Jalqabaa gadhumaatti viidiyoo kana wajjin kan jirtanidha yoo ta'e viidiyoon kun gaaffii keessaniif deebii akkasumallee warri haaraa taatan baay'ee akkasiin fayyadu guutummaa guutuutti asumarraan isinitti himuu barbaada. Mana kana chaanala kana sabiskiraabii gochuu viidiyoo laayikii sheer gochuu roosmerii maaliif akka fayyadu rifeensa bubuqqa'u kan ciccitu akkasumallee guutuu ta'e akka margu duubni fuuldurri qixxa lamaan dhiyeessisaa cinnisaa bitaan mirgisaa guutuu ta'e akka marguu fi saffisaan dheerinni isaa akka dabaluuf kan gargaaru tokko roosmeriidha. Akkuma yeroo hundumaa isiniin jedhuuf itti fayyadamaa jiru. Amma kana gamaanis gamasiinis xumuree jira. Shawaariidhaan ho'isee xiqqoo baay'ee miti ho'isee amma kana wanti na eeggatu qabaatiin fayyadamu viidiyoo koo shoortii gochaan jira yeroo baay'ee nan hojjedha akkasinitti ani waan ta'eef ni beektanii qabaatii koo maal akka ta'e dhumni isaa kana fakkaata baay'ee bareeda saboota kutturii wayii baay'ee kan bareedu tokkoon hojjetadhee kana fakkaata viidiyoo irraas akkasiin barattan akkasiin jaallattan shaakiin qabu yeroo keessanittis akka itti fayyadamtanii asumarraan viidiyoo kanarraa barattu kana fakkaataa jechuudha. Amma kana kutturii hojjetachuuf an deemaa jira. Haala kanaatiin sa'aatiin kun sa'aatii halkanaa'ee jira jechuudha. Kanatti aansee wanti na eeggatu yoo jiraate raafuu qofaadha. Isinillee akkasuma waan akkasitti fayyadamuudhaan rifeensa keessa wallaannachuu yeroo gabaabaa keessatti bakka itti deeffachuu dandeessu isiniin jechuun dhaamsa koo isa guddaadha. Agammatti warri na wajjin turtanii warri sabiskiraabii laayikii sheerii gochaa jirtanii gaaffiillee gaafachaa akkasumas jalattillee kan walii deebistanii hunda keessan akkan isin jaalladhu isinuu beektu kun dhumarratti haala kanaatiin hojjedhaan yeroo baay'ee inni kun baay'ee na fayyada. Gaayis hidhiirratti xosna hidheera michi wayii ayichamu maal jiru waan akkasiin na qabe asumarraan salootii na godhaame. Kunoo kana fakkaata dhumni isaa jechuudha. Carraan kanatti ana jiru narraa halkanaa'eera waan ta'eef amma hundumtuu na biraa rafee ana qofaatu fi rifeensuma koo hojjetachuu fi dhumni isaa baay'ee bareeda.
kana fakkaataa jechuudha. Firii roosmerii kana fakkaataa daqiiqaa 30 ta'e daqiiqaa 40 ta'e sa'aatii tokkos guyyaa tokkos lama sootee ofirra turtanii ofirraa miicaan miidhaan ni geessu tokko hin jiru. Gaaffii keessaniifis deebii taa'eetii yaada. Kana fakkaata dhumni isa bakka meeqatti bakka jaamu torbatti kana nuti hin beeku. Kana fakkaata viidiyoo laayikii gochaa viidiyoo biraatiin hangaan deebi'ee dhufutti bakka jirtanitti nagaaf fayyaa naaf ta'a. Baay'ee